Seenaa garaa nama nyaatu kanaam adaraa dhaggeeffattu malee biran darbiniim. Seenaan kun seenaa qabatamaam, seenaa dhugaa ta'eedhaam. Namni sooshaal miidiyaa fayyadamu kamuum seenaa kana dhagaheeraam. Kaanammoo ijaan argeera jedheetan amanaam. Baay'ee waan garaana nyaateef animmoo sagaleedhaan mi'eessee qindeesseem. Seenaan jaalala dhugaa maal qabaam? Maal keessa darbamaam? Qormaata akkamii qabaam? Nama meeqatu jaalala dhugaa wal jaal'ataa rasa jedhu sammuu koo keessatti xiinxaleem. Namoota baay'eedhaaf barnoota ta'aam. Waa irraa barata jedheetan isiniif fidee dhufeem. Hangadhumaatti nafaana bu'aan affeerraa kootiim. Jaalalli dhugaan gatii guddaa si kaffalchiisaam. Gatii guddaa nama kaffalchiisaam. Namni asii gaditti argitan kun Injiinar Lammaa Hayilee jedhamaam. Magaalaa Finfinnee keessatti dhalatee guddateem. Barnoota isaa digirii jalqabaam injiraniingiidhaan xumureem. Nama bakka guddaa jiruu fi bakka guddaa ga'a jedhame abdatamu tureem. Jiruun ilma namaa kun waan meeqa seetaniim. Injiinar Lammaan umurii dargaggummaa isaattim mucayyoo dubaraa tokko waliin jaalala eegalaam. Hariiroon jaalala isaaniim fakkeenya jaallattootaatiim baay'ee ho'aa tureem. Baay'ee wal jaallatuum humna jaalalaatu isaanirraam humnaan nama waama tureem. Jaalala keessa darbaniim gaa'ila waliin godhachuudhaaf hawwii guddaa qabu turaniim. Jaalalleen Injiinar Lammaam maatii dureessa irraa dhalatteem. Maatiin ishee sooressaam hunduu carraadhaaf maleem osoo innis maatii akkasii irraa dhalate hin jibbu tureem. Osuma kanaan jiraniim maatiin jaalallee Injiinar mucayyoo yookaan intalli isaanii kun biyya Ameerikaa deemuu akka qabdu murteessanii intalatti himaniim. Guyyaa tokko osoo hiriyoonni kun lamaan magaalaa Finfinnee keessa bashannanaam yookaan wakii wajjin godhaa jiraniim maatiin intalaa konkolaataadhaan dhufaniim. Intala isaanii dargaggeessa kana biraa fuudhaniim konkolaataa isaanii keessa buufatanii biraa deemaniim. Memee itti yaadiim hiriyoonni kaleessa akka malee wal jaallatan kun deebi'anii wal arguudhaaf carraa argatu laataam. Osoo sitee maaltu sitti dhagahamaam? Erga gaafa sanaatiim isaan deebi'anii wal hin argineem. Adda ba'anii hafaniim. Callee ciccitte ta'aniim adda hafaniim. Isheenis gara Ameerikaa deemteem. Namichi kun sana boodaa kaaseem iddoo yookaan bakka isaan lachuu gargar ba'an sanatti hin deebiti jedheem irra deddeebi'ee hordofaa tureem. Garuu argachuu hin dandeenyeem. Yaa garaa jaalalaam hojii isaas addaan kutee hin dhiiseem. Namummaa isaas hin dagateem. Sammuun isaa miidhameeraam. Maatiin isaa yeroo baay'ee isa dagachiisuudhaaf wanti isaan hin godhin hin jiruum. Inni garuu bakka mucayyoo sanaa wajjin osoo deemaniim maatiin ishee konkolaataadhaan dhufanii fuudhan sana dhaabbateem. Ganamaa fi galgala ishee abdiidhaan eegaam. Waan nyaatu namatu itti darbatee darbaam. Miila duwwaa deemaam. Uffanni isaa cicciteeraam. Achuma bulaam. Maatiin isaa isa dhiisaniiruum. Jaalalleen isaa kaleessaam Ameerikaa deemtes turtii waggaa 20 booda erga haadha ijoollee taateem dhiyoo kana gara biyya erga dhuftee boodaam iyyafattee arguudhaan gara mana yaalaa sammuu geessiteem. Akka fayyuuf yaalii gochisiiftulleem inni ofii isaatti deebi'uu hin dandeenyeem. Asirraa gatiin jaalalaa guddaa ta'uu beekuun nama rakkisuum. Jaallataan dulloomus jaalalli hin dulloomuum. Walumaa walii keenya jaallannuum. Jaalalli gatii namummaa isa sirrii keessattiim humna baay'ee qabaam mo'ataadhaam. Asirraa waan baay'ee barattu jedheetan abdadhaam. Memee otoo isin ta'e maal gootuu laataam? Yaada keessan koomentii jalanaaf kaa'aam. An Abdusalaam Araarsaan tureem. Nagaanaaf ta'aam.